ربي نعم سيبا نرى شو ترى فيال أمهالي نعم زي تعوجرة وزو وام برادي اللي تأكل من نسات بيستيج مامي وزو خشون دي يفهم بكذا كان أورا كوادي لا أكل منه قوت هذي مي وما على أنا نزلا في كذا كوان كواتي نكابدني ديمن مين أين أتنقرنا كنت أمبر إفابر ني أوه فين دام سيبر mana كان يجلس كيف ننجرو يوبر بعد إبسي بعد دي كنت ني أوه بيو إفا إبسي مامي dia bisa ngisap gabayo pwede. Ishi mandia. Sini gabayo dia. Dia home. Kote me. Ko. Ah. معك يا كم؟ Engineer. جرتات. Naga. Akan fayyada. جرتات كم ماله؟ جرتا. Wallahi naga kaman. أرامي تاو جرتا كم؟ Abdi siyasina. Networki dame? كاميري نيتوركي كودا؟ Kiyya. يا أكما تجرتا جروف جرين وجين Bareeda jirra kun seenaa maaluma taate rabbii sodaadhuti. سينيم Mushkila. ماكي لا لباتي نما جاللا مشايو سي جاللا شاوري قلت Allahumma salli. Seenaa bandaat. مشاشة جاللا قوتمتي Hai, akan jirta miliyon diriba. أكم مالو Nagaa kiyya kawan. baga jiraate dhugaa maanni baddee waati moo dhugaa rabbi xaalli nagoote qola muuzii nagoote dhugaa rabbi sii fadhiisu malee Qola muuzii nagoote? qola muuzii nagoote nagatte dhugaa rabbi Fuulaan irraa banaa seenaa. yaa maaki maaliif zimette No, fuulaan irraa banuu deemee bara. fayyaan kee akkam injiineer miyuutii irraa of kaasi miyuutii irraa Muyitiirra jirta. injiineer جرتا كم؟ nagaa dhaka maaki jaalalaan shaaworii galtii مجال لا waaw ajaa'iba dhugaa rabbi ماكي Yes, engineer. waata ofii koo design godhee si erguu barbaada nama achi deemu yoo agarte na qunnami keessaan Uffata moo? waanuma ta'e waanuma ta'e ofii koodha Rakkoon hin jiru. ofii koodha Finfinnee jirtaa mee? finfinnee jira Inni jira namni rakkoon hin jiru. gaafa xumurameedhu keessaan naa kaa'e bilbila kee gaafa xumurameedhu si erga Okay, bilbila koo sii kaaya. eeyyee si bilbilee si erga Rakkoon hin jiru siif kaaya gaafa xumuramu natti himte akkasii namni deemu waan jiruuf rakkoon hin jiru. tole Achi engineer. tole
Guys, engineer follow million Zara kam jetti Zara lala dume Zara bayi fikri rana qabe nan jetti turte Alhamdulillah jirra kuno dhuga dana da zana fikri fuada karno fuada dhuga Zara jirta malo jirta baga jiraate dhuga qishriin tala Alhamdulillah jirra kuno baga nuuf jiraate baga jiraate dhuga fikrii nama galatoom maakiye siyaadin mura Maalif dubbiisii lafa keessanii laaffise. Hai bakka akkamisa wanti nama waa mari'achuu deemnu fakkaata bar. Eenyutu? Adimoo? Nuundi keenya marii warra mariif teenya fakkaanna bar. Bakka waa irratti haa dubbannu tiktookii haa balleessinu moo akkamii waa'ee tiktookii balleessuu irratti yaasu inni. Abadu. Rabbi na balleessu. Maalif bada maalif bada? Okay. TikTok miliyoon gaafii miliyoon TikTok si fayyadamu si namni deemu na fayyada jetta. Namni malee waa mana fayyade tokko illee hin qabu. Warri koomantii yaada kana daa. Zara. Dhaggeeffatu sitti ni maaka. Otoo TikTokiin hin banamu ta'eeti inni dhamuun ture kunoo. Addana poolisoonni dhadhaanii cabsan turan. Hin jiraanne ta'e ati hin dhamtu ture. Inni dhamuun ture. Garuu sababii isaatiif hidhameera, garafameera, hojiirra ari'atameera. Namni hidhame malee wanta fayyadame hin qabu TikTokii kanarraa. Kanaafuu haa cufamu. Okay. Zaraan dubbattee? Ayyee galatoomii yaada bareedaa kaastee makkush as bira koo yaaduma babbareedaa jira. Dhugaa dubbachuu fi TikTokiitti itti fayyadameeras itti miidhameeras. Karaa kamiin itti fayyadame yoo jette namoota gargaarii, namoota qaalii, namoota Feesbuukii irratti hin arganne asiin argadheera. Obbolaa cimaa, obboleettii cimaa namaaf yaadu baay'ee isaa argeeraa jechuudha. Saba kootiin akka nol arguuf naa ta'e biduruu ta'eeraa jechuudha. Miidhaan isaa akka jennutti immoo yeroo ammaarra miidhaa isaatu caala. By the way akka nuyi itti fayyadamnudha TikTokiin. Akkaataa nuyi itti deemnudha malee TikTokiin waan tokko iyyuu hin goone. Uummata walitti fiduudhaaf biduruu bareedaadha. Garuu akkaataa nuyi itti fayyadamaa jiru. Harka keenya jira viidiyoo nuyi waraabnee gadhiisnu deebiidha. Kanaafuu kan of miidhaa jiru nuyi malee TikTokii miti. An akkasitti fudhadha. TikTokii itti dalagachuu dandeessaa, maallaqa irraa argachuu dandeessaa, namaaf sagalee ta'uu dandeessaa. Sagalee baay'ee baay'ee. Yaa. Sagandii hedduu. Galatoomii lubbuu. Galatoomii. Eshi, engineer TikTokii na fayyadamoo namni jetta. Ani reegara TikTokiitti maaki dhiyeenyadha karan dhufee garuu amma dhufetti naan na fayyadeeran jedha na fayyaduu gaafan jedhu ani gaafan hojii koo xumuree jedhu bu'aaruuf hin galaan qarshii argachuu fi wayii dammoo waa irraa argachuun miti kanan seenan bu'aaruuf hin galaa ittiin bashannanaa yeroo hojii koo xumuradhee jedhu achirratti yeroo koo dabarsuu fedha. Anaaf gaariidhaan jedha akka kootti bareedaadha. Sila injiineer fa'aa wajjinis waliin barru, si wajjinis waliin barru, namoota qaqqaalii ta'an namoota baay'ee wajjiniin wal baree jira si galeera miti. Fayyadameeras miidhameeras bakka. Si galeerani innaa faayidaas qabaa miidhaas qabaa jechuun kiyya TikTokiin. Ani illee akkasuma TikTokiin na fayyadee jira. Namoota hedduu, faamilii hedduu horadhee jira. Namoota qaqqaarii, namoota gaggaarii hedduu baree.
akkasuma immoo itti fayyadameetillee hin jira na fayyadee jira nas miidhee jira jiyyaadha akkasuma immoo irra guddaan nama keenya akka hawaasni keenya guddaan nam TikTokii kuni siistama barbaada siistama gizeenis ninjoo akkaataa itti fayyadamturraa TikTokii karaa sirriitiin yoo fayyadamtee namoota sirrii ta'u akkasii namoota gaarii akkasii hordofanni goota namoonni gaariin taanis akkasii hordofanni goota jechuudha. So irra guddaan garuu saba keenya irratti miidhaa fidee jira. Namoota keenya keessaafuu ijoollee Oromoo irratti miidhaa fidee jira TikTokiin. Habashoota biraa yoo argitan beeksisa adda addaa hojjetanii keenya immoo yoo beeksisa illee hojjette akka sadaqatti fudhatan. Beeksisa waan tokko fiddee yoo beeksiste takiin chaalenjii tokko yoo fiddee waan kana godhaa jettee sadaqaa kadhachuu jirtatti si beekan. Saba biraa garuu fayyadee jira. Saba keenya irratti garuu xiqqishoo wal baraan jiru natti fakkaatan akka fayyatti. Eenyu nagarsiisuu jira. Maakii asirratti maalodha beektaa? Dhuguma akkati jette TikTokiin baay'ee hin fayyada hojii guddaas ni agarsiisa. Siigaleera miti? Biyaansi namni callee taa'ee hojii TikTokii hojjete laayivii irraa hoo xiqqaate qaniitti $200 $300 hanga $500 kan argatu jira. Darrabsaa sabi biraa jechuudha garuu waliif dhaabbata. Dogoggora isaarraa hin deebisa. Beeksisa garaagaraa illee wal hojjechiisu sabi biraa jechuudha. Kan keenya garuu beeksisuma si hojjechiisu miti TikTokii kee karaa gubuu barbaada. Namni keenya walis hin jaallatu walis hin kabaju ati hojii gaarii hojjedhu hojii gadhees hojjedhu namni keenya si hin ciisu si hin rafu si balleessuudhaaf jireenya kee balleessuudhaaf taayamu uummata ciisee koo waa'ee kee yaadame nan keenya namni keenya kan inni itti si gammadu gaafa umuriidhaan isa caaltuudha isayyuu dafee du'a kan inni si gammadu umuriidhaan gaafa isa caaltu si gammada isayyuu dafee dura du'a jedhee si gammada malee wanta biraaf miti yoo si galate jechuudha amma ammaatti jechuudha safuu jedhee uummata Itoophiyaa keessa safuu jedhee kan ciniinee tafee nama keenya qofa warri kaan garuu jechuudha sooromaniiru ittiin kan ittiin makiina bitatee jira kan ittiin mana bitatee jira kan baqayyummaa keessa obbaase jira amma dhugaa dubbachuuf jechuudha ani jechuudha utuun saba biraa ta'eeti yoonan Amerikaan jiran Kanaadaa fan jiran dhugaa rabbi jechuudha garuu sababiin Oromoo ta'ee fi dudda duubatti deebi'eera si galeera miti namti guyyaa tokko miliyoon rakkinni kee maalodha naan jedheen jiru dhufe injiineer Abiraamirraa kan hafe jechuudha injiineer Abiraamirraa kan hafe miliyoon rakkinni kee maalodha meestii kottume maaliif TikTokii akkasii hojjetta kan naan jedhee namoonni 615 ilaalanii injiineer Abiraamtu gaafa mana hidhaatii ba'e kottee dheena waamee mana kiraayii kan ji'a furiinaa kaffale laa kuno dhugaa dubbachuuf jechuudha warri kaanoo miliyooniin kunoo kuma